Marsaa lammaffaa 40 68 500 fi 76 marsaa 13ffaan sagantaa 28 32 fi 53 walumatti manneen jireenya waliinii 74 fi 44 abbootii carraatii fi qonnaan bultoota sababa misoomaatiin qe'ee qabeenya isaaniirraa kaafamanii furtuu kanneen jira. Jiraattonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee sagantaa 40 60 fi 80 manneen jireenya waliiniitiif qusachaa turan keessaa 51,200 fi 29 abbootii carraa ta'uun furtuu argatanii jiran. Akkasumas qonnaan bultoota qe'ee qabeenya isaaniirraa sababa misoomaatiin buqqa'an 22,900 fi 15 fi furtuu fi kaartaan kennamee jira. Qonnaan bultoonni kunniin waaqa guyyaa kana isaan agarsiisee galateeffachuudhaan guyyaa kana arkuun akka lammata dhalachuuti ja'an. Waani mangistii kana tolu kaartaa fudhachuu dhufne duraan immoo mana kiraa olii gadi kaanneet jiraanna amma immoo tamasgeeni amma waan malee nu godhanii komiteen wayyaanee wajjin lafa hiraa lafa fudhataa humna hin qabnu isaan gazzabaan deemuu nu gazzabaan hin deemnu akkanatti nu ashaggarane ture amma immoo gizee irraa kanammoo bayyanenne tamasgeen mangistii keenya jiraachisu mangistiin keenya nu xoora mana nu kenne na daggafe lafa kaadhame kaane gaara baddaatti gallee raakabne dhugaadhaa ta'e mangistii kanatu nu laaleetu waan baay'ee nu godhaa jira. Narraa fudhatamee bakka seenuu dhabe horiin kiyya oolan harkaa dhume horiin harkaa dhume mee akkasitti bakka harka duwwaatti hafe mangistiin kun dhaqqabe. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti itti gaafatamtuun bulchiinsaa fi misooma manneenii Injiinar Sannaayit Daamxoo abbootii carraatii fi istee qonnaan bultootaaf boruurraa eegalee sagantaan walharkaa fuudhiinsa manaa kan taasifamu tahuu ibsanii jiran. Rakkoo mana jireenyaa jiraattota furuufis hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiraachuus ibsanii jiru. Kantiibaatti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee dabarsa manneen jireenyaa waliinii ilaalchisee gaafii fi komii ka'aa ture giddu galeessa godhannee xiyyeeffannaan hojjechaa jirra jedhan. ባለፉት ጊዜያት በከተማችን ፈጣን መጠነ ሰፊ የጎንዮሽ የከተማይነት እድገት ምክንያት በሮተን ደርበኒት ጉድነ መጋላ ፍንፍኔቲፍ ረኮ ሄዱ ኬሰ ደርቡን ቄፊ ቀብኘ ሳኒ ከኑን ቆናን ቡልቶታ አርሳ ከፈለን በከ ኩፈኒ ካፍኔ እስኒፍ ጅረጀቹን ድርቀመ ለሙማ ኬኛ በሁደ መሌ ፈየደምቶታ አዳ አከታኒት ለካው ንምበርባችሱ ቆናን ቡልቶኒ ኩኒን ቤኛን ጋሃን ኦሶይን ከፈለሚኒፍ ረኮፍ ሳጥለመን ከናፍ ደገሩን ድርቀማ Kana malees jiraattota magaalichaa galii gadaanaa qabanii fi rakkoo mana jireenyaatiin rakkachaa jiraniif karaa addaatiin laallee hojjechuu keenya cimsinee itti fufna ja'an Aadde Adaanach. በዚሁ መሰረት የ20/80 የ40/60 Haaluma kanaan 28 fi 40/60 ijaarsa manneen waliin jireenyaa manneen karaa manneen jireenyaa waldaalee deeggartoota misoomaa garaagaraa waliin taane manneen ijaaruun rakkoo kana furuuf cimsinee ni hojjenna. Ministeerri Koonistiraakshiniitii fi misooma magaalaa Injiinar Aayishaa Mahammad fedhii mana jireenyaa jiraattootaa guutuuf tattaaffii taasifamaa jiru bu'aa qabeessa tahaa dhufee jira. Adeemsa fedhii tokko guutuuf kan biraa miidhuuf taasifamaa tures sirreessaa jiraachuunis kun agarsiistuu tokko ja'an. ሁሉም የቤት ተጠቃሚ ሁሉም የመብቱ ተጠቃሚ እንዲሆን hundi fayyadamaa manaa fi mirga isaa akka ta'uuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee sochiin taasisaa jiru kan dinqisiifamuu fi kan galateeffamudha. Namni tokko misoomaaf jedhee ogguu bakka isaarraa buqqa'u wanni guutamuu fi qabuu fi beenyaan madaala'aa ta'e akka kennamuuf bakka hundattuu xiyyeeffannaa kennamee hojjetamaa jira.